السلام عليكم جنة سلامتا ور جنتا السلام عليكم dandeessanu haqa kiyya nama kana morma isaa qabdanii ummanni riyaadiin keessa jirtanu magaalaa riyaadi namni wallaaltan hin jirtanu namni tuktuukiin fayyadamne hin jirtani na qaqqabu laasi qaqqabuu hin dandeenyu akka feete ta'e yoo naan jettani hadhaan achitti diivilleen ba'u baay'illee isinitti iyyuu mataallee isin dhukkubsu haqa kiyya addunyaa irra naa kennuu dhiisu yoo malqiyaamaa naa deebisa inni islaama tokko intala islaamaati haqa kiyya lakkaa'ee narraa fuudhe naaf deebisa garuu sa'aatii harrakkadhu kanatti immoo dirqama saba kiyya yoo sabni kiyya na bira dhaabatte eenyuun na bira dhaabata saba oromootti bo'ataa jira anoo saba oromootti dhimmaa iyyaasaa jira halagaatti bo'aan jiru gariin maallaan jedhani eeggadda gariin maallaan jedhani fooloo guddifachuu fi naan jedhani an nama fooloo kina walmarraa guddifatu miti fooloon kan kana caaluun na jalaa gubatan nama fooloof bo'aa jiru miti nama jireenya kiyya bor maaltu narra ga'a biyya ormaa keessa hin jira manaa kimii seenuu narra jira waan narra ga'u hin beeku rabbiin tokkicha beeka maaltu narra ga'a niyyaa jira maleeni dhimma foolootii miti dhimma laayikiitii miti dhimma koomentii miti garuu rakkoo nadhana qaqqabu kuni isin qaqqabuu danda'a an gowwummaa kiyya miskiinummaa kiyya namni kun na nyaate na waliin dhuge waliin nyaadhe waliin dhuge intala oromootii nan shawwaddu jedhee hamane itti gale eega wanti kun naa ta'uu didee isiin na fudhattee maallaqa kiyya fudhattee baddee inni maallaqa kiyya fudhattee badee hadha isaatiin nama na gargaaru dhabutti oromoo saba bal'aarraa osoo himachuun danda'ama ofirraa dhiqee balleessaa iyyuu ani sa'aatii rakkadhutti yoo fudhadhabe kanaafuu ani mubaarak musammaallee maal akka ta'e hin beeku sagalee tokkotti wayii naa deebisee isatti illee xiqqoo rabbiifuu jecha kan nama qaqqabu isa rabbiin gaditti isatu nama qaqqaba argachuu hin dandeenye garuu haqa kiyya falmachuun dirqama an haqa kiyya irratti yoon du'e jedhes oromoottan iyyataa jira oromoon haqa kiyya akkan naa deebisuuf dirqama guddaa isinitti ta'ee jira oromoo dirqama haqa kiyya waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh abshirin boyni si boosisaa bar jiruu kee si boosisaa bar dhugaadha jiruutu si boosisaa of simeet jiruun nama boosisa osoo jiruun keessatti tolee jedhee adda bar fuulli kun fuula miidiyaati fuula miidiyaa irra baatee hin boosu sila osoo sitti tolee osoo haqa kee namni sirraa hin nyaanne osoo haqni kee kun haqatii mataa jirtu kan haqa kee kana argatte namni haqa ofirratti boo'a dalagadhee haqa kiyya oo jedhee riyaala fuudheetti kennee haqa kiyya irratti gizeen boo'u takkaa wallahi haqa namaa haga of beekee ganaga haqa namaa riyaadhi namaa natti darbeen jiru ka alagaa natti darbeen jiru ka oromoo natti darbeen jiru haqa kiyya irratti sammuun kiyya na jeeqamaa jira an nama rafee irriba ga'an hin qabne an nama sammuun sirriin kiyya nan jirre bara osoo hadha jaarsi kiyya na bira jiraatu obboleettii jira rubbas ummanni oromoo osoo jiru rakkattu mataa lamaan jirta haqa kan kee yoo ta'e irra waan danda'amu yoo ta'e osoo namni jiru akkamitti namni haqa namaa nyaatee onna jedhaa miti irraa sii fuudhamaa yoo danda'ame akkatti jiruun itti deemanii namicha wajjin mana galtammoo akka meenaa ibsime anillee riyaadiin jira garuu namarraa fagaadhe jira namarraan isa wal faradhe obboleettii kiyya mucattii ijoollee keessan mucattii arsii takka hiriyaa kiyya waggaa 4 waliin nyaadhee dhuge beeyte waliin mana isiirraa wal baradhe wajjin nyaattanii isiidhaan mana takkallee galle waliin nyaannellee waliin dhunnellee suuraallee waliin kaanellee waliin kolfinellee waliin xabannellee isiidha kan na nyaate amma nama kana komachuurrayyuu an nama kana nama isiin natti fidde kana dhugaa dubbachuu dhibbatti hin beeku wal dubbisanii wal janajjananii jaarsa kiyyaa naan jetti yeroo inni achi addeebee garagalee natti mummoolaa jaartii xiyyaa miti janajjanaadhuma malee naan jedha dhugaa akka dubbatte oduusaa akbaara isaa dhagayetti nama daa'ima tokkoo fi jaartii biyyaa qabuutan dhaga'eani booda gizeen dhaga'u jechaan anni ijoollee garuu haga qorattetti mee mucaa deebisuu asaasa biyya koo jedhu kana deebisiimee obboleessa kenna deebisiimee asaasa biyya koo jedhu kana biyya gootaa jedha deebisiimee laala obboleettii deebiseeta wanta kana boo'inni keessaa namni matana naa ergi lakkoofsa naa ergiiti lakkoofsa isaatii fi lakkoofsa mucattii illee naa ergi
Hatta Riyadiin jirta. Ani Riyaad lakkoofsa isaa isinitti erguusan lakkoofsa isaa viidiyoo gadhiisee rakkoo akka busee waa biraa qaaqa uummanni yoo ati kaatee isitti bilbilte isin dhimma biraa qaaqti jarri harka wal keessaa qabdi inni dhimma biraa qaaqa lakkoofsa deengadda mesharee jedhe keessa lakkoofsuma isaa saniyyuu nu ergi ammuma naa ergi lakkoofsa isaa san beektaa Obboleessa kiyya namni ammaan tana lakkoofsa jijjiira zeenii moobaayilii hin beekaa. hin jijjiiranne ittumaan jira ammaan dalagaa kumni isaan jijjiiranne namichi nama jijjiiramnu biyya baasee deema. Namni kuni nama hawaalaa dalagu nama makiinaa qabu asi nama makiinaa qabu nama hawaalaa dalagu nama Riyaad keessa dalagu jedhamaa jira. Namni kun lakkoofsa heddullee jijjiiruu danda'a garuu lakkoofsa bichaa miti wanna makiinaallee qaba jedhaarti mijattiin. Argaa makiinaa qaba. Taargaa makiinaa birasitti qabama. Wanta kana ummatni ijoolleen ta'e namni jajjabaan achi keessa jirtu. Waan yeroo gabaabaa keessatti waan qabuu dandeessu. Mijattiin tun urgadheen gaddaatii bu'aarti. Namni asuma jala taa'ee wanna namichi suuraa isaa abad suuraa isaa namni akka irratti gadi dhiifamu suuraa isaa gadi dhiifamu. Suuraa miti maa xayyib bana dalagaatti dhufee sirraa fuudhamu eessatti ati makiinaa isaa maaf wanni kaafatine yeroo itti kennite wayya xayyib wastaabbii liikooshin ergiteef san hunda namatti yoo kennite akkami yani liikooshinaan erge hala dhufee sirraan fuune. Wasaappi anneen gadda maallaqa naa ergedheetu ichi caqacaqaafaa boleetti kiyya guutuu isaa dileetii naqee banaafate. Maalii akkas goota ati liikooshin bakka itti ergitee sirraa fuudhe wastaabbii isaa qabachuu qabda waa hunda bakka ergitee irraa akkamitti akkas godhuu qabda sidaa isaanuu bar liikooshin. Anaa miti bar isa dileetii godha obbira. Kiyya sagaleen kan itti waliin haasofne hin jira kan isaa dileetii godha. Ati qabda sibira jira. Isima bira Sagaleen kiyya jira. siigalaan jiru. Dileetii godhee siin jedhee bar. Sibira illee formaat godha. Dileetii godhe akka jiruun kan na bira jirullee kan isaallee kiyyallee dileetiidha sagaleen. Yaa subhaanallah. Qoy isa kana jalqaba nama akkami birrii biyya naa erguu jettee moo amaanaa bira kaayatte? ila obboleetiiti yaa Obboleettii kiyya qoqqobii ati anitti maa nama dubbii gabaabin numatti na caqasi hawwi na caqasi. Mucattii hiriyaa qabdi mucattiin tun hiriyaa ishii tanatu huqubii seenna jedhanii mari'atanii huqubii seensi. Namticha kana bira seenanii huqubii namticha kanaaf mucattiin hiriyaan ishii tanaafi namtichi wal beekan. Siigalee fireendiidha jedhan akka amma isiin jettutti waliin haasaa qabanii fireendiidha. Jaarsa kiyya jettiin isiin tuun jecha mucattiin tuun maqaan isii caaltuu jedhaniin taan jechaadha. Amma isii santu namtichi dhaqee irraa fuudhaa ture mucattii tana. Huqubiidha beekti. Namicha kana hiriyaa isiiti itti erga jechuudha sii galee. Hayya. Sa. Maa Mucaan keessaa bahe ansii himaa. Huqubii goddanyaa kootu na wajjin seeni jettee seensiftee mallaqa mucattii achitti isin akka huqubiititti achitti guuraa baate jechuudha isin huqubiirraa mucattiin amantee. Baatii meeqa kennatte beekta Amiina? Baatii jaha moo meeqa? Amiina baatii jaa riyaala 2,200 baatii jaa wallahi. Baatii jaa. Ishi qoy habibti dhalaan huqubii waliin seentan tunni loogoo isinuma bichaadha boo dhalaan biraa hin jirtu huqubii wajjin seentan moo si mucattii tana qofa. Huqubiin kan seenne akka saamuutti akka asaati ka huqubii haa ta'u kun anna ta'uun beekne bara ammayyuu ani. Nama 8 jedhan. Ati jettee Hawwi laal ani fasii godhaa ati isiin amma goddanyaa ofii biraan qabdi ta'uu gaafur waliin mana galte nama beekaa namarraan seenaa yoo siin jette isiin isii beettiif eeyyamamtuu taate sii galee dubbichi. Zabanni ammaan tana hiriyyaa jechuun hiriyyaan akkana qileesii qotti jechuudha. Wallahi hiriyyaa nama nyaantu. Hiriyyaa shamarra Oromoo hiriyaa qabatee namani. Waan kana waan kana akka qallaalitti ilaalina warroonni jala kana jirtan nabsee namaati wanta kana seeraan laala ijoolleen as jala jirtan namtichi amma jedhan kun ijoollee asii mataa jira ilaalaala obboleeyyan kiyya wanti kun gaafa mucattiin tun waa taate akka qallaalitti ilaalina namtichi wanta kana akkana godhe jedhan kun arsii himataa jedhan mucattiin tun illee arsii himatti wanti ganda deebi'aa jira sa waan kana osoo haadha boruun jedhin
nama gugurdaa biraan gahamee wanti kun jedhamuu qaba. Anammoo xiqqaate nama sheekaa, nama aalimaa, nama jajjabaa, nama 4-5 beeka xiqqaate achi. Nama hawaalaa dalagullee nama baay'ee beeka. Kanaafiyyuu ati lakkoofsa kana nu ergitee nu jaratti erginee ana asillee itti dawwallaa nullee itti dawwallaa jaratti erginee jarri yeroo gabaabaa keessatti furmaata akka godhan. Ati immoo sammuu akkana goote kun mucattiin mucaafi namticha mucattiin kana goosiftellee qubiseen jettee isii hoo qabda argime isii quba qabda isin ta'i mucattii. Nan qabae. Mucattii bar mana arabaayyoo na fiden taloo. Mana arabaayyoo waliin dalagaa baane. Okay, erga akkas taate habiibti gabaabaa amma isii bakka isin jirtu beeyta isii bakka isin jirtu beeyta mana isii beeytaati isii. Mana arabaati kunoo kaleessa mala deengadde baafatte adda dhaqeen dhabe. Kan liivii fidee nama raajaa liivii rana seensisee jedhee sababa lakkiisiidhaa dhabe. Maaf kana gootare isii haga mallaqa teessifiddutti erga maaf isii gadhiifte ati isii maaf Oromoo waanuu maaf qabsiisin isii tayyib isii maa gadhiifte. Bar dhaqee dhabe siin jedha goleetti mana arabaa deemee dhabe. Qabsiisuu deemee dhabe bar. Baafatte hin jirtu natti dalagaa hin jirtu. Meedii isaanii sababa hawu. Assalamu alaikum jannee salamta warra jannata. Assalamu alaikum jannee salamta.